namoonni baay'een mootummaa kana arrabsanii jiru bar. Maqaadhaan dhuunfaadhaanii arrabsaniiru namni baay'een. Mootummaan yeroo ammaa arrabsamuun isaaf homaatti hin fakkaatu. Biyyatti galanii akka jarri jiraatan garuu gaaffii biraan qabu. Har'aa jalqabee namti sun seera biyyattii eegee jiraata taanaan mootummaan dur na arrabsiteetta jedhee har'a waan godhu jechuudha. Maaliif jennaan namoonni dur mootummaa arrabsanuu biyyatti galanii deebi'aa ba'aa jiru. Yoo jiraatan garuu hin danda'u. Garuu rakkina kan ta'u maa inni mootummaan waasiin godhu. Ati dhuunfaadhaan nama dhuunfaa arrabsiteetta taanaan ummata arrabsiteetta taanaan kabaja namaa biraa arrabsiteetta taanaan warri sun rakkisuu danda'u ta'a. Sun immoo biyya seera jirudha. Namoonni dhuunfaadhaan. Kanaaf jennaani ati itti ilaaliitii kamtu naa baasa jedhi ilaalii umrii kee wajjin madaalii ta'uudha baannaan biyyuma keetti kottu amma Shaashamanneen biyya Arsiin biyya alama biraa ta'aa jirti bar. Of course qaala'insi jireenyaa jira kun gaaffii hin qabu garuu qaala'insi jireenyaa sana keessatti garuu akkamiin ani dorgomaa ta'ee wajjin hojjedhee jiraachuu danda'a isa jedhu yaaduu qabna malee ani akkuma keessan biyya alaa ture waggaa baay'ee biyya alaa jiraadhee waggaa 6-7 biyya alaa jiraadhee nan beeka. Saudi moo ees? No, Indonesiaan tureen waggaa 6 biyya Indoneesiyaa taa'eera. Okay. Sorry, waggaa 6 biyya alaa taa'een dhufeen biyya Indoneesiyaa taa'eera, biyya Awurooppaa taa'eera, Noorwee taa'eera, Xaaliyaaniin taa'eera, biyya baay'ee. Kana keessatti garuu wallaahi axinnaatu haa guddatu gammachuun ka jirtu biyya kee keessa. Rabbiin waa xiqqoo see sirreessee waan ittiin bultu waan ittiin mana xiqqoo wayii kireeffattus taanaan yookiin immoo appaartimentii kutuma tokko lamman tokko bitachuu dandeessa taanaan makiinaa xinnoo bitachuu dandeessa taanaan biyya keetti galtee wanti akka biyyaa nama gammachiisu hin jiru. Hin sobna malee wallaahi namumti biyya alaa waggaa baay'ee jiraatu. Rakkina wayii yoo qabaate malee parsanaalii dhuunfaadhaan waa tokko yoo qabaate malee biyyatti galee jiraatee wama xinnoodhaan jiraachuu hutuu danda'e paaspoortii Ameerikaas Kaanaadaas paaspoortii biyya maaliillee qabaatu gin biyyisaa biyyuma isaati. Faata biyya kana keessatti gaafa wama xinnoo hojjettee jettu namni si ilaalaa namni si kabajaa amma biyya keessanitti biyyuma Arabaatti illee fudhatte Range Roverii kana yoo oofte gamoo meeqa oo qabaatte namni garagalee si ilaalu uffata tam uffataartu kana uffatteeruma jiraatti haati warraa pirinsisii isheen bareedduu jettee miiliyoona meeqa qabdu qixxeedha si wajjin uffataan maaliin biyya kanatti garuu wanti xinnoon egzaajureet taasii namni si kabajaa nama rakkate agartaa nama si gadii agartaa qarqaaruu barbaaddaa haadhaaf abbaa kee sa'aatii barbaaddetti argattaa namni si kabajaa egalee gammachuu jira garuu wanti baay'ee wanti sirraa immoo baay'eetu jira mootummaa keenya biras rakkinni jira jireenyi qaaleensi jireenyaa jira biirokiraasiin jira garuu maalillee haa ta'u kana keessa baatee kana cabsinan jiraadha jettee murteeffattee biyya keetti gallaan wallaahi wanta akka biyyaan jiru. Hin sobna malee anamma guyyuma 3 torban tokko 2-3 biyyaa gaafa ba'u wallaahi yoomin dafee biyyatti galan jedha. Hoteela 5 star keessan naqaa makiinaa gaarii namni fidee na fuudhee wajjin biyya na agarsiisaa farankaan harka jira garuu dafee biyyatti galuudha kanan barbaadu. Kanaaf jennaan inshaallah rabbiin waa lama yaaduun gaariidha. Sun taanaan ta'ee ta'uu dhabaannaan garuu biyya kootti nan deebi'a jedhanii har'a waan hojjetan sirreeffachuun baay'ee gaariidha. Maaliif jennaan sooshaal miidiyaan kun baay'ee rakkisaadha bara. Haasaati har'a haasoftu kun waggaa 10 booda dubbii teessitti deebi'uu danda'a. Sigalee haasaa ati har'a dubbattu waggaa 10 booda garuu dubbii ta'ee miidiyaarratti si dhufa. Dagmoo waan si dhufu immoo waggaa 10 booddees kanuma fakkaata. Jijjiirramni kan biraan jiru. Har'uma waan haasoftee fakkaata. Har'a waan jecha sana jechaa jirtu fakkaata malee
gaafa waggaa kudhan duratti waan osoo hin fakkaatu yaa'u intini dhaqa teknooloojiin guddataadhuma deemaa jirti. Kalariin isaa gaariin ta'u taanaan kalarii sana gaarii godhanii. Akkuma viidiyoo tokko bara yeroo tiktookii irra gadhiisan bara waggaa yoo gaheetiin jedhe bara bifa haarayaan gaalaarii keessa suuraan ati gaalaarii keessaa qabdu haaraya ta'ee dhufaa bar dhugaadha. Kanaaf jennaan haasaan haasofnu hojjaan hojjennu. Boss Mansoor inshaallahu yaadni keessan baay'ee gaariidhaan fudhatama qaba. I agree with you. Inshallah anillee mana ispoortiin jira. Gizee biraa walitti deebinaa follow isin godheera. Ayyee. Wanni isin jettani dhugaadha. Waliin dubbanna. Ayyee. Follow deebisa. Follow godhe kuno. Okay. Waan ufi? Wayye ishi. Mana ispoortiin jira ayyee. Waan ufiidha moo haadha faateeti maqaan kee? Waan ufi maqaa miidiyaati. Haati faata illee maqaa miidiyaati. Iyya maqaan dhuunfaadha lafatti saadaadha. Faateen eessa jirti ammoo? Haadha faatee kan jedhame asumarratti yeroo tokko anuma tufuma kiyyaa ofii moggaasee uummanni illee duubannaa mirkaneessa. Ituu faateen qabaatin moo? Yaa osuma faateen qabaatin asirraa osuma kan kooti ofii moggaasee. Haadha faatee kiyya hin taati reetuu faateen qabaatin haadha faatee ofiin jechuun kun. Maaliif ani yeroo baay'ee jechuudha ijoollee asirraa kanneen ani haadha keessanii jedhee wantoota akkasiitiin waan itti qoosuuf achuma waan isaan illee ofeera inarraa fudhataniif haadha dubartii ta'uu garuu hedduutti gammadaan. Amma ijoolleen qabdu? Ammatti ijoolleen qabu inshaallah gara fuulduraatti yoo horadhe malee. Inshaallah ijoollee mee godhachuu barbaadda? Wallaahi ani haga ijoollee afuriif shan nageetti. Yaa alhamdulillah afur shan gaarii. Yaa addaan fageessee waggaa sadii fi lama. Maaliif akkas yaadde? Bashannanuu barbaadde gidduudhaan immoo? Maaliif jedhama turnaamma yeroo laaltu haati takka yookaan ammoo abbaan tokko idmeen isaan kenne ijoolleen isaa ijoollee jaha tokko achi keessaa fayyadaa wal jijjiiruu danda'an badiirra wal dhooguu danda'an hin jiru. Walirratti fe'anii haati boqonnaan qabdu irra caalaa haadhatu miidhama bakka kanatti jechuudha. Haadhatu irra rakkata. Yoo waan takka balleesseetiin waan sankuun kan dhooguu hin dandeenye osoo garaa qabdus ni cannaqamtii gaafa dhaltee ciiftus ni cannaqamtii dhiirri dhiira dubartiitu iyyuu irra cannaqama waan ta'eef karoora akkasiiti inshaallah. Baay'ee gaariidha. Garuu wanti guddaan maa inni beektaa ilaa umriin kun inuma deemti nusi hin jenne malee waan sana godhaa jirraasa jedhu rabbitu beekaa. Garuu biyyi keenya biyyi keenya jijjiiramni biyya kanaa hamma nutti mul'atu takka gaafa jennee boriftaan waggaa booddee waggaa lama booddee gaafa sammuun keenya sirraa jiru isinillee asin jirtanu biyya alaa jirtu garuu warreen biyya keessa jiran jijjiiramni amma fakkeenyaaf ilmoon ofii ati mucaa tokko qabaattee waggaa irraa an dhufee mana kee waggaa lamman sadan irraa gaafan arguu fi waggaa 6-7 booda gaafan argu maal ammam ga'e gurbaan kun jedheen dinqisiifadha. Ati garuu gatii wajjin jirtuuf guddinni isaas maal isaas umaasitti mul'atu. Kanaaf jennaan biyyi keenya jijjiiramni isheen keessa namni baay'een understanding godhu garuu wanti guddaan maa inni rabbi nagaanuu godhee qaala'insi jireenyaa kun nu sirraahee namni akka gaariitti hojjetee galuu dandeenyaan wanti biyya fakkaatan jiru. Qaala'insi jireenya barambar Mansuur jechuudha fakkeenyaaf biyya keenya bichaa ta'eef qaala'insa namni keenya jechuun indoom namni keenya bayyanata qabaayyuu hamma wayii jechuudha quufa nurra jiru kan ofirratti beekuu dhabneeti malee dhugaa dubbachuudhaaf biyya na ambaa kanatti wanni nyaattu hundi waan firiijii nyaattaa waan fireeshii takkaayyuu hin argattu. Namni keenya kun oorruu tan irraa gabbahee bakka oorruu boqqolloo dhattee gaafa boqqolloo cabsatte namni maa cabsatte siin jedhu gaafa oorruu asheetaa dhattee haamatte ciratte maa namni ciratte siin jedhu hin jiru. Namni keenya biyyaa hamma wayiititti wallaahi tola rabbiin nutti oole guddaa wayii keessa jiru.
illeen summaan gabbaatee ati fudhattee ol deebitu iyyuu tola rabbiin nu oole jechuudha. Illeen sabarii san kan namni bara asitti daqiiqaa takka amma yeroo amma jirru kana keessatti biyya jirru kanatti daqiiqaa takka eesii mana keessaa cufnee jiraachuu hin dandeenyu. Daqiiqaa takka bishaan alarraa dhuguu hin dandeenyu yoo firiijii ta'e malee jechuudha. Waan firiijii keessaa qabu ta'e malee jechuudha. Namni kenna garuu firiijii takka malee eesii takka malee ifaa mana keessaa maali kana malee nagaa ofii wannummaan qaamni kenna gaafa biyyaa bahu namni kamiinuu qaddaadha. Gizee biyya bahee waggaa tokko ga'e qaamni isaa hundi bosa jechuudha. Dhibee kalee godhataa, dhibee sombaa godhataa, dhibee tiruu godhataa, dhibee garaagaraa godhata namni keenya. Kanaafuu tolli rabbiin kenna nutti oole qilleensummaan bareedaan sunuyyuu osoo rabbiin nama walii galcheeti qilleensummaan bareedaan nu keessa jiraannuyyuu waan osoo waan mallaqaan gurguramu taate waan mallaqaan gurguramu. Bayyiti kenna maashaallah waan gaariidha garuu namni waliin yaa wallahi anamma rakkoo sana ta'e. Anamma deemaa Dubaayin deemeen ture guyyaa 4-5 wayitiif hoteela an qabadhe bukkee karaadhuma akkana dabartee moolii guddaa jira jechuun qaxxaamurtee deemtaa jechuun lafa wakiillee baandiyyee deemtee miti bara hoteela an jiru qaxxaamuranii darbu inna taaksiis hin barbaachisu asumaan darbiinaan jedhan innaan hoteelaa ba'ee akkas deemee ibsaan amma inni dhaabutu xiqqoo eeggadhee gaaf amma achi ga'utti dhanni koo hundi dafqaan bishaan wallahi gaafas maaliif yaade shamarran biyya arabaa jiran dargaggoon biyya arabaa jiran ispeeshaalii warreen bakkeetti hojjetanii guyyaa guutuu aduu sana keessa hojjetanii dafqa akka sana dafqee birrii argatanii hojjetan wallahi rabbiin jabina guddaa kenneef hin jedhe bakka maaliif jedhe an amma sana qaxxaamuree illee deemuun dafqi sun na dafqisiisee warri immoo guyyaa guutuu hojjetaa ture oolan akkam ta'anii birrii san argatu gaafan jedhe yaadu wallahi baay'ee na dinqisiisa. Inni bara keessattuu biyya arabaa kanatti jechuudha yoo laaltan biyyoota arabaa kanatti dhugaa rabbi ijoolleen kenna ganama sa'aatii Itoophiyaa 12tti ka'anii hanga halkan keessa sa'a 8tti dhaabatan. Hanga halkan keessa sa'a 8tti sa'aatiin isaan rafanii kan sa'aatii 4 yookaan sa'aatii 5 hin ga'u. Sa'aatii 5 yookaan sa'aatii 4 sanirraa yoo bakka heerumanii dhiirattis dabalamanii bakka nuu dabartiidhaaf dhiirattis dabalamanii dhiira biraallee faayidaa qabanii wal nyaatee wal fixee ka dhiiraallee hin barakatu dubartii miidha ka dubartiillee akkasumattuyyuu osoo haadhaaf abbaa jalaan fadheessitu isatti kenniti macarrashaan nama kenna akkanatti zeeroo ta'eetiin biyya jibbe malee namni wannummaan biyya nu jibbisiisu tokko hin jiru. Waan akkana kanattuyyuu biyya nu jibbisiisee namni Dubai gale Saudi deemuudhaaf ka Saudiidhaa gale Dubai deemuu ka Dubai gale ammoo biyyoota biraa deemuudhaaf hundinuyyuu bakka baasa boorma babachuuf tikeetti murachuutti fiiga jechuudha. Haalataa namni kenna wal godhaatu baay'ee ulfaata jechuudha. Yaa isa gaafan argu dhugaa baay'een gadde maaliif jennaan namni keenya sana keessa darbee horii argatee biyyatti deebi'ee immoo jireenya gaariin jiraadha jedhee inni kaan immoo wayi obboleessa isaa wayi nama ta'e amanee akka sana ta'ee birri argatee obboleessatti obboleettiitti intalli immoo yookiin nama biraatti argitee birriin sun immoo gaafa biyya kana dhuftee jettu birriin sun badee agarti. Kana wallahi ani abaarsi namni shamarran biyya arabaa jiraatan abaarsi jarri nama abaaran wallahi in qaqqaba jedhee dhuman furadhe gaafas maaliifi abaarsa jechuun sirriitti qaqqabaa jira malee baramu koodarii mootummaan manarraa diiga jedhan kana barmansuun yoo argite warabbal kaaba manni amma mootummaan kaartaa pilaan hin diige kun hundi irra caalaan ka danfa biyya ijoollee biyya arabaatiin gad dhaabate danfa ijoollee biyya arabaatiin gad dhaabate jechuudha isii keessa ari'atee itti fuudhee isii keessa ari'atee gurguratee biraa deemee isii keessa ari'atee imman isiitiif abaarsi isii dhaqeetuma bakka inni jirutti isa gahu. Tokko hin kan ufiifis hin milkoomne isiis hin milkeessin. Kan sin jedha kanaafuu rabbiin faranjiitti heerumuu barbaada Mansuur du'aayi naa godhi faranjii hedhii cinqa waliin faranjiin islaamaa argannaan gaariidha bara faranjiin gaariidha.